Nagaan gooftaa isiniif haa baay'atu. Kutaa sadarbee keessatti kan ilaalle gooftaan keenya Yesuus Kiristoos akka indaanqoon koochoosee jalatti cocota ishee walitti qabdutti walitti isin qabu yaadatan ture. Isinis ilmaan keessanis na diddani jedhee maalummaa eenyummaa garraamummaa isaa yeroo dubbatuuf akkamitti akka saba jaallatuuf sabni akkamitti akka isa jaallatu kaafnee turre. Har'a immoo kutaama jalqaba dubbanne yeroo haaromsi dhufuu barbaadu maal gochuun irra jiraata kan jedhu namni gara qalbii jijjiirrannaatti ce'uu akka irra jiraatu lafa jiru keessaa ba'uun akka isaaf ta'u kaaseen ture. Amma achumaa ka'eettan itti fufa. Egaa lafuman sila tuq irratti mul'atuma 21 lakkoofsa 2 irratti Yerusaalem ishee haaraa ishee qulqulleettiin isheen haarofte ishee qulqulleettiin ituu isheen dhuftuun argee jedha abbaan mul'ataa kun. Akka jechuun Yerusaalem ishee kaleessatti wayyoo jedhame tun ta'in Yerusaalem ishee kaleessa yaa Yerusaalem ati ishee raajota ajjeefte ishee dhagaa darbatte ittiin jedhame tun ta'in kan haarofte jedhee kan inni kaaseen ture. Amma sirra deebi'ee jecha sana irratti waan jabeessu qaba. Yerusaalem isheen kunis haaraadha kan Waaqayyo haaresse kan Waaqayyo jijjiire jechuudha. Nuti namni yakka godhe yookaan dadhabbina agarsiise keessaa ba'uu hin danda'a. Namni hin dadhabaa akka dadhabetti nafu. Hin kufasi yookaan immoo hafuurri isaa mul'ate isaa dadhabaa hin dhufa akka sanatti nafu. Sababiin isaa maaliifi gooftaan keenya Yesuus Kiristoos warra karaa irraa badan, warra abdii kutatan, warra jireenyi itti hadhaa'eef akka inni dhufe macaafa qulqulluu keessaa hin agarra. Namoonni akkuma arganitti yoos beekan illee Waaqayyo lafa si fide beeka. Sababii lafa si fide beeku boris gatuun barbaadu Waaqayyo. Iddoo kanatti jireenya dadhabe hafuura dadhabe haaressuu Waaqayyotu danda'a. Namni Waaqayyo isa waan haaraa godhu wajjin adeemuuf haara'uun dirqama isaati. Waaqayyo guyyaadhaa guyyaatti waan haaraa hojjeta. Laphee namaa keessatti, mana namaa keessatti, jireenya namaa keessatti yeroo hundumaa haaromsi Waaqayyo hojjetu sammuu namaatiin kan bira hin geeffamne yookaan immoo yaalii namaatiin kan bira hin geeffamne ta'uu hin danda'u waan jedhamutu Waaqayyo hojjeteetu haaromsa godha jireenya namaa keessatti. Namuma nuti bakka abalu kun sichi hin jiru raawwateera gatameera jennu kallattii itti Waaqayyo dhaqee baasuun agarra. Kallattii itti Waaqayyo mul'isuun agarra. Jireenya baarsa cabsuu keessatti barumsa yeroo darbee keessatti akkuma dubbadhe Waaqayyo kan qomoo ishee irraanfatame kan zariin ishee irraanfatame keessaan dinqii akka hin hojjete Ruut keessaa Yesuus Kiristoos dhufee akka dhalate kaasetan ture. Ammas namoonni ani haara'uu hin danda'u ani abdii hin qabu jettan Waaqayyo karuma kee ka'ee mul'ate waan dinqii hojjechuu hin barbaade. Karuma kee argame waan takka ajaa'ibsiisaadha jedhame jechuu danda'a. Ati wanta xiqqootu tokko jira. Ammati haara'uudhaaf fedhii qabdaa? Lafa jirtu kana keessaa bahuudhaaf fedhii qabdaa? Akka Waaqayyo si yaadatu fedhii qabdaa? Yoo akkas ta'e har'a bareechina dhagahi waan sitti dubbadha. Waaqayyo carraa haaraa tokko siif fideera. Carraa takkaan hin argamne tokko, carraa takkaan mul'anne tokkos. Innis maal gooftaan akka jedha suman haaressuu barbaada. Suman jijjiiruu barbaada. Yoo naji kee nama baay'ee ilaaluu danda'a ta'a. Abalufaa jechuu dandeessa. Waaqayyo miji isaa akka jedhe suman barbaada. An sumaafan dhufe suman haaressa suman jijjiira jedhe. Ati jireenya mo'ame yookaan hafuura mo'ame laphee mo'ame kana keessaa bahe. Maal gochuutu jiraata? Nama haaraan ta'a. Ayyaana Waaqayyootiin nan haara. Humna Waaqayyootiin nan haara. Anuma kanatu ka'a yoo jette Waaqayyo suma kaasa. Egaa waan hundumaan haaraa godhanne Waaqayyo jedhe kun ati waan hundumaa keessa jirta. Lapheen kee, jireenyi kee, hafuurri kee haara. Niqoodimoos jireenyi isaa jireenya rakkisaadha. Hafuurri isaa hafuura rakkisaadha. Yeroo baay'ee namoonni waa'ee Niqoodimoos yeroo dubbatan jechi dogoggoraa tokko jira. Niqoodimoos gooftaa Yesuus Kiristoosin ituma beekuuti kan inni isa duukaa bu'uu barbaade. Niqoodimoos halkan miilla Yesuus Kiristoosin jala akka taa'u guyyaa immoo biiroo galee Yesuus Kiristoosin gurguruuf yookaan ajjeesuuf akka inni mari'atu macaafa qulqulluun dhugaa nuu ba'a. Niqoodimoos gaafa inni Yesuus Kiristoos ansi duukaan bu'attiin jedhe Yesuus hin dinne waan tokko ittiin jedhe lammaffaa dhaladhuu ittiin jedhe. Lammaffaa dhaladhuun gooftaa keenya Yesuus Kiristoos dhimma cuuphaa waan ilaalchisu namoonni baay'een sanaa yeroo kaasan baay'inaan hin argamu dhimma cuuphaa waan ilaalchisu. Niqoodimoos halkan eega bartuu ta'e guyyaa immoo isa dabarsee kennu erga ta'e gooftaa Yesuus Kiristoosin duukaa adeemuun isa rakkisa. Kanaaf gooftaan lammaffaa akka hin dhalatutti hime laphee lammaffaa dhalate jireenya lammaffaa dhalate hafuura lammaffaa dhalate yoo qabaate Niqoodimoos bartuu Yesuus Kiristoos ta'uu yookaan duukaa buutuu Yesuus Kiristoos ta'uu danda'a. Niqoodimoos utuu hin beekin waan tokko ofirratti dhugaa bahe. Wanti Niqoodimoos utuu hin beekin ofitti horee tokko maanni ani qancareera jedhe. Ani qancareera
umuriin koo sokkeera sichi dhuguma ta'a jedhe sichi akka ta'u gooftaan itti dubbate. Niqoodimoos ani qancareera gaafa jedhu tarii jal'inatti qancaruu danda'a waliin dhawutti qancare nama qancare ta'uu danda'a waan baay'ee ofirratti dhugaa ba'eera haa ta'u malee gooftaan sana hin kaafne jecha tokkittiidhaan lammaffaa dhalannaa rakkina hin qabu ittiin jedhe waan tokko sitti himan hafuurri kee jilbi kee sammuun kee lammaffaa dhalannaa rakkina hin jiru ati duuka buutuu Yesuus Kiristoos isa gaariidha yookaan duuka buutuu Yesuus Kiristoos ishee gaariidhaati. Egaa jireenya lammaffaa dhalate kun hafuura qalbii jijjiirannaa keessa dhufa. Jireenya haaree kun hafuura qalbii jijjiirannaa keessaa dhufa. Ani jira jechuu keessaa ba'anii gadoo buusanii laphee ofii jireenya ofii kan ani sirrii miti har'a jalqabee sirrii nan ta'a jedhanii gaafa ka'an hafuurri waaqayyoo hin dhufa. Isa booddee lammaffaa dhalachuutu dhufa. Haara'uutu dhufa. Haara'uuf kan barbaachisiisu inni lammaffaan achuma mul'ata Yohaannis boqonnaa 21 lakkoofsa 3 irraa akkas jedha. Yommus an sagalee guddaa tokko nan dhaga'e. Inni teessoo sana biraa kunoo iddoo waaqayyo buufatu namoota gidduudha. Inni isaan bira buufachuuf jira. Isaan saba isaa ta'uuf jira. Saba isaa ta'uuf jiru. Waaqayyo ofii isaatii isaanii wajjin jiraachuudhaaf jira. Waaqayyo isaanii ta'uudhaaf jira. Ilaalaa amma kana keessatti kutaan lammaffaan nuti ilaallu maanne gaafa ati haaroftu waaqayyoota sirra buufata. Waaqa kee ta'a. Ofiisi geggeessa. Ameen. Si bira buufata. Waaqa kee ta'a. Ofiisi geggeessa. Waa yaadadhaa. Yeroo hundumaas nama waaqayyoo taanaan kallattii afuriin eegamtanii jirtu. Kallattii afuriin. Fuuldura keetiin itti gaafatama ergama hojii wangeelichaa kan ta'e yookaan bu'uura hojii wangeelichaa kan ta'e waaqayyo abbaatu fuuldura kee jira. Mirga keetii yeroo hundumaa inni mirga waaqayyo abbaa ta'e raawwachiisaan ergamichaa yookaan raawwachiisaan hojichaa ilmi waaqayyo mirga kee jira. Akkasuma geggeessaaf jajjabeessaan ilmaan namaa hafuura qulqulluun dugda duuba keetiin akka jiru hin dhaabbatin. Akkasuma eegduu namoota kan ta'e ergamoonni waaqayyo bita kee dhaabatanii jiru. Egaa ati kana kallattii hundumaa arfanii hin jirtu. Akka sagaleen kun isaan bira buufatan gaafa isaan haara'an naannoo isaanii buufatan waaqa isaanii ta'a jedha ofiisi geggeessa. Haaleluyyaa. Egaa waaqayyo si bira buufachuun ulfina. Ati gaafa jireenya haaromsaa keessa galtu wantoonni naannoo kee buufatan kun hundi iddoo gadhiisu. Kan si bira buufatu waaqayyoon duwwaa ta'a. Yeroo raftu, yeroo teessu, yeroo kaatu, yeroo deemtu, yeroo hojjettu. Ammati hojii maqeetti illee milkaa'ummaa barbaadda jireenya haaromsaa keessa gali. Waaqeffannaa haara'e keessa gali, sagalee haara'e keessa gali. Hafuurri kee yoo haaraadha ta'e ilaali geggeessaan kee waaqayyoodha. Bulchiisi kee waaqayyoodha. Kan si bira buufatus waaqayyoodha. Amma geggeessuu waaqayyo erga jaallatte hojjechuu waaqayyo erga fudhatte si bira buufatan. Ati immoo isa si bira buufatu mootii ulfinaa kana akka mootii ulfinaatti isaa wajjin jiraachuu fi haara'uun dirqama mataa kee akka ta'e beeki. Haaromneetu gaafa ayyaana waaqayyo argannu kan naannoo keenya buufatu waaqayyoon duwwaadha. Abjuutti wanti si rakkisu hin jiru. Hojii keetti wanti si rakkisu hin jiru. Daldalis baradhus nagadis waama hojii kee keessa hojii magaarii tokko qabaadhu. Abjuutti deebi'eesitti nuuf halkanis ciiftu. Hojjettus eenyu jira? Waaqayyootu argama jireenya kee keessatti. Waaqayyootu mul'ata. Waaqayyootu geggeessaa jireenya keetii ta'a. Lafa hojii ishee jirtu yookaan immoo lafa haramaa midhaaniitu jirtu, lafa qonna seetu jirtu hojii ishee jirtu ergama waaqayyoo dhaqeetti dubbate. Ilma deessaatti jedhe. Mana waan hin jiru. Saamsoon akka dhalatu waaqa dubbate. Amma lafi isheen jirtu kun lafa hojii isheeti, lafa hojii oolmaa isheeti. Garuu rakkina dhufee dubbate miti. Dhukkuba dhufee dubbate miti. Ergamaa gooftaa dhufee dubbate. Micaa isheen deessu maal akka gochuuf jiru akkamitti akka guddatu taasise. Ilaali egaa warroonni waaqayyo naannoo isaanii buufate lafa hojii ofiitti illee ergamoota waaqayyo wajjin haasa'u. Lafa hojii oolanitti rakkina wajjin haasa'an, hattuu wajjin haasa'an, waaqayyo wajjin haasa'aa oolu. Waaqayyotu naannoo isaanii buufata. Yeroo haaromsi dhufu geggeessaa kee ta'a, bulchiisa kee hin ta'anii. Amma ati wanti hunduu naannoo kee irraa fagaatee waaqayyo waan kan sitti dhiyaatu gaafa ati haaroftuudha. Haaromsi kun hin dhufa. Namoonni baay'een yeroo baay'ee seexanni sirra rakkateera. Namoonni baay'een suuqii tokko bananii yoo mi'a nagaduu dadhaban nati xonqolanii jedhu. Xonqolaan itoo hin jiraatin nati xonqolanii jedhu. Namitti xonqolle akkumatti nagadan wallaalani. Innis maanni
Isaan mi'a isa durii isa bara xaaliyaan isa keessa guutanii ta'aniitu mi'a isa yeroo wajjin adeemu waan hin galchineef isa bara durii isaanii kan ta'aniitu hin rafu namni ol galee bituu hin jiru miichi amma hin jiru hin barbaachisu amma inni barbaachisisu kan biraadha. Kana manni isa durii sana waan ka'aniif namni waan irraa bituu dideef amma isaan xonqolaan na argate karan na argate akkamiti ati hojii makee keessatti illee hojiin kam akka kam wajjin akka deemtu illee beekuu fi nama sammuun isaa haree ta'uu sirra jiraata. Nama jireenyi isaa haree ta'uu sirra jiraata. Akkuma sabara durii sana jettee mi'a durii yoo fide namni sirraa bituu hin jiru. Suuqii kee cuftee daldala kee cuftee galuun kee nafu. Sababiin isaa maaliif yeroo wajjin adeemuu hin dandeenyaati. Haala jiru wajjin adeemuu hin dandeenyaati. Gooftaan Yesuus Kiristoos gaafa si yaadessu sammuun kee illee haaraa. Namoonni haaraan dammaqoodha. Hojiitti illee dammaqoodha. Barumsatti illee dammaqoodha. Mana barumsatti illee naxibii gaarii galmeessuuf dammaqoodha. Namoonni haaraan. Sababiin isaa naannoo isaanii wanti biraan buufatee hin jiru. Waaqayyo duwwaatu naannoo isaanii buufatee jira. Tokko akka jecha sagalee keetti isaaniin geggeessaa. Waaqayyo si geggeessuun murteesseera. Jireenya kee geggeessuun murteesseera. Erga Waaqayyo si geggeessuun murteesse haaromsi kun jireenya kee eega argate mana yaaddoon kee ati. Lafuma jirtu sana keessatti ammati yaaddoo kee obbaafachuu dandeessa. Afuurri kee nagaa qaba. Boqonnaa haara galfii argatta. 21 lakkoofsa 4. Inni mimmaan hundumaa ija isaaniitti naqa. Wanti duraa waan darbeef egaa duunni deebi'een argamu. Gadduun, iyyuun, waraansi si'achi hin jiru. Iyyuun hin jiru. Waraansi hin jiru. Waaqayyo immoo mimmaan sitti haqaa. Haaleluyyaa. Mimmaan sitti haqa Waaqayyo. Waan si boonsise hundumaa sitti haqa. Waan mimmaan jireenya kee amma namni jireenya isaa keessatti barra mimmaanii yoo jiraate iyyuu mimmaanii ni nafu. Kana booddeedha Waaqayyo. Eeggati haaroftee kaase. Eeggata immoo waadaa galtee kanaa kaase. Erga jireenya kee oflaatte kanaa kaase tokko gaddi hin jiru. Boo'ichi hin jiru. Iyyuun hin jiru. Waraansi hin jiru. Maqaa Yesuus Kiristoosiin. Haaleluyyaa. Haarofteette fakkaate. Amma manni nama haara irraa kissiin dhaabata. Kissiin isa namni application paperidha yookaan immoo waraqataan si kaasu miti. Kissiin of kaastu namni gurra kee irraa lakkoofsan qabu. Ofuma haasaa sin haasisa nama tokko tuma karaa deemu na birrata. Tuma isaa utaalee waan biraa haasaa. Kissiin sirraa dhaabate waraansi safeetu nagaatti jiraata. Gaafa waaqoo naannoo kee buufatu. Boo'ichi safee nagaatti jiraata. Gaddi safee nagaatti jiraata. Halkanii guyyaa wanti si qajjaa'esiisu safee nagaatti jiraata. Inni dhumaaf inni sadaffaa gaafa haaromsa keessa galtu wanti ta'u maanni Waaqayyotu si gidduu jiraata. Ani ofii kootiin isaan gidduu jiraadha dabalee. Ofii kootiin isaan gidduu jiraadha. Waldaa kee gidduu jireenya hojii makee gidduu mana kee keessa jireenyuma kee keessa Waaqayyo jiraata. Ani isaan keessa jiraadha isaan gidduu jiraadha kana booddee irraa addan boode Waaqayyo. Sila waan haaromsa dhibee Waaqayyo irraa adda ba'eera. Kutaa barumsaa kan biraatti kan itti deebinu jira ulfina Waaqayyo kan jiru irratti. Achitti bara Hisqeelii saba Waaqayyo geggeesse. Bara Hisqeelii fi Daani'el ka'anii waa'ee hojii Waaqayyo mari'atanii ulfinni Waaqayyo mana Waaqayyo keessaa badee ture. Hisqeelii fi Daani'el kan ka'anii gara hojii qulqullummaa kanatti dhufan erga ulfinni Waaqayyo waldaa kiristaanaa keessaa bahee waggaa 90 booddeedha. Itti ulfinni hin jiraatin faarfannaan ture, itti ulfinni hin jiraatin kadhannaan ture, itti ulfinni hin jiraatin iddoon aarsaa ijaarame. Daani'el gaaffii tokko wal gaafate, Hisqeelii fi Daani'el gaaffii tokko wal gaafatan. Wanti hunduu meeshaa hunduu waaqeffannaa hunduu guutuudha. Garuu foolii isa bara abbootii keenyaa sana nan dhabe waldaa keessa. Sattaa nutti fittifumna. Egaa ati jireenya kee keessatti gaafa haaromsa fiddu Waaqayyotu si keessa jiraata. Waaqayyotu mana kee keessa jiraata. Waaqayyotu hojii hojjeta. Ani isaan gidduun jiraadha bakka kana booddee hin deemu Waaqayyo. Isaan biraan adeemu. Amma ulfinni deebi'eera. Amma waaqeffannaan deebi'eera. Amma jaalalli deebi'eera. Amma haaromsi dhufeera. Amma cubbuun hafeera. Sababiin isaa cubbamaanis haara'ee ka'eera. Nama jireenya isaa dadhabes jireenya isaa haaressee ka'eera. Kanaafuu Waaqayyo kaayyoo Waaqayyoodha. Isaan gidduun jiraadha. Waaqayyo si gidduu jiraata gaafa haaroftu. Namni nama tokko yoo wal lole nama tokko yoo gidduu teessifte jarri sun wal loluuf akka kanaan duraatti hin mijatu. Nama warra wal lolu gidduu dhaabate yoo gidduu dhaafuute garuu wal loluuf baay'ee mijata. Sagaleen kun akka jedha amma ofii kootiin isaan gidduu jiraadha. Gaafa jedhu araaraan dhufe, nagaatu dhufe, boqonnaatu dhufe, haaromsaatu dhufe. Mee dhaggeeffadhu. Suuqii karaa duratti tuqeen ture suuqii mana daldalaa utuma zayitiin keessa jiru, utuma sukkaara keessa jiru suuqiin tokko hin cufama.
Ituma keessa jiru cufama. Mi'a fitee cufame miti. Maaliif cufame hojjette hiyyama naareffannee sinne. Hiyyama waa naareffannee mootummaan saamsameera. Cufameera jedhe bira darbee. Utuma zayitiin jiru, utuma shaboon jiru. Agarte cufame. Maaliif hiyyama isaa naareffanne. Ati akkasi gaafa haaroftu Waaqayyo dhufe si gidduu jiraata. Waaqayyo dhufe mana kee keessa jiraata. Waaqayyo dhufe hojii kee keessa jiraata. Amma gaa dhiphina hin jiru. Sirratti cufamuun hin jiru. Waan haarofteef asiinis banamaadha. Asiinis banamaadha. Achiinis banamaadha. Baradheen hojii dhabeen hin jiru. Digiriin qabaa, dippiloomiin qabaa, sanan qabaa, kanan qabaa. Hojiin dhabeen hin jiru. Hojiin banamaadha. Haaromsa dhufe kaa. Egaa amma akka goone. Kadhannaa dheeraa tokkoon sinii kadhadha. Namni ani kadhannaa kanan kadhadha jedhe. Barumsa kana kutaa lamman hordofeera. Kadhannaa kanan kadhadha namni jedhu. Ani haaroon barbaada. Ayyaanattis, hafuura koottis, jilbeenfannaa koottis, waaqeffannaa koottis namni jedhu lafa jiru na wajjin ka'ee haa dhaabatu. Lafa jiru ka'ee dhaabate ana wajjin haaromsa irratti kadhatu. Haaromsa irratti kadhadhaa Waaqayyo kadhannaa dheeraa tokko kadhadhaa Waaqayyo haaromsa guddaa tokko hin dhufa. Ameen. Kadhachuuf qophoofte yoo ta'e Sefaaniyaa 3 raajichi macaafa raajicha Sefaaniyaa boqonnaa 3 lakkoofsa 15 siban dubbisa akkasii. Itasitti faradame sana Waaqayyo sirraa kaaseera. Diinota keessa duraa deebiseera. Waaqayyo mootiin Israa'el si wajjin waan jiruuf ati si achi wanta hamaa hin sodaattu. Haleluyaa. Egaa siifan kadhadha. Gooftaan Yesuus Kiristoos ayyaana si haaressu, humna si haaressu, dibata guddaa si haaressu akka inni argu nan amana. Qophoofte yoo taate lafuma jirtan abadhaati of qopheessaa tokko na wajjin kadhadhaa. Gooftaa guddaa, gooftaa jabaa, gooftaa jiraata galanni siif haa ta'u. Ati jiraataadha, ati jabaadha, ati guddaadha, ati mootii Saalem, mootii nagaa, mootii ulfinaati. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosin yaa Abbaa sa'aatii kana humni dadhabaa haaressu, humni isa gatame kaasu, humni isa cabe fayyisu, humni isa bade deebisu amma raawwatee maqaa Yesuus Kiristoosin namoota kanaaf dhufu. Isa sitti faradame sirraa kaaseera. Isa seexanni sitti farade, isa namni sitti farade, isa haalli sitti farade, isa yeroon sitti farade sirraa kaaseera akkuma jedhame. Amma humni dadhabaadha jedhamee isatti faradame lafaa kaasu. Humni cubbamaadha, cubbamtuudha jedhamee isatti faradame lafaa kaasu. Amma balali'aa gara namoota kanaa dhufu. Maqaa Waaqayyo Abbaatiin jedheera. Maqaa Waaqayyo Ilmaatiin jedheera. Maqaa Waaqayyo Hafuura Qulqulluutiin jedheera. Amma balali'aa gara namoota kanaa dhufu. Elaa Waaqayyo ana ishee dadhabde na kaase. Ana isa dadhabe na kaase. Iddoo kootti na deebise. Lafan badee na barbaade na fide. Akka jedhe dhugaa baanitti. Yaa humna Waaqayyo argadhu. Yaa Hafuura Qulqulluu argadhu. Ati gaafa jireenya Israa'elootaa gara Israa'elootaa dhufte akka jette duuduubaan jara yoo ta'e iyyuu fuulduraan galaana yoo ta'e iyyuu hunuman si baasa jette. Asiin cufamaa yoo ta'e iyyuu ati karaa qabda nama kanaaf. Ati karaa qabda lubbuu kanaaf. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin humni haaressee si fuudhee bahu. Humni haaressee lafaa si kaasu. Humni haaressee lafatti kuftee si kaasu amma ariifatee gara kee dhufu. Akka jiru gabaatu taatu amma kana waliin dhuga baatu kan nama baay'ee dhaggeeffatan kanuma kee akka jiru gabaatutti humni lafatti kuftee kanaa si kaasu. Humni si hiiku, humni caba kee fayyisu, adhaanii jirsaa guddaan, humni haaressuu guddaan amma ariifatee maqaa Yesuusin gara kee dhufu. Maqaa qulqulluu Israa'eliin nan jedha ariifatee gara kee dhufu. Na kaaseera Waaqayyo anis ka'eera akka jettutti. Na mul'ise Waaqayyoon mul'adheera akka jettutti. Yaa gooftaa nama kana akka inni jedhe akka ta'utti humna kee waaqarraatiin isa yaadadhu. Hafuura kee waaqarraatiin isa yaadadhu. Waaqayyo na yaadateera. Hanan akka jette guyyaan gaafa gahu anas Waaqoon yaadateera. Of tuulummaa keessan dhaabaa jette. Amma namoonni kun akkana jedhani gadda garaa isaanii warra matan, caba isaanii warra matan, dadhabina isaanii warra matan. Sa'aatiin kun maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosin yeroo isaanitti lammaffaa dhalatan, yeroo isaanitti lafa kufanii ka'an, yeroo isaanitti waan haaraa keessa galan isaanii batamu. Gooftaa Yesuus ati akka jette anammaduma baraatti guyyaa hundumaa isin wajjin jira jette. Wajjin jiraachuun kee beekamu haaressi nama haaraa godhiidhaabe. Wajjin jiraachuun kee beekamu dhalataa haaraa godhiidhaabe. Sagalee haaraa ergif, dubbii haaraa ergif. Inni kaleessaa darbeera. Inni sulaasuun darbeera ittiin jedhe. Yaa Hafuura Qulqulluu argadhu laphee dadhabe kan, sammuu dadhabe kan, jireenya dadhabe kan argadhu. Maqaa gooftaa Yesuusin haaraa'e. Maqaa gooftaa Yesuusin haaraa'e. Oh haleluuyaa haaraa'e maqaa Yesuus Kiristoosin. Tajaajilli kee haara'u, hojiin kee haara'u, biiroon kee haara'u, karoorri kee haara'u. Nama haaraa ta'e mul'adhu.
maali isa moo isa miti amma jedhanit ishee moo ishee miti akka jedhanit hafuurri si haaratu si argate hafuurri humna kee iddoo humna kee siibu iddoo caba kee siibu iddoo dadhabbii kee siibu si dhufeera si argateera kaleessa anamaan gooftaan beeku jedhe gooftaa kaadu gaafa garuu humni waaqarraa dhufu lafaa ol ka'e ani sanan beeka jedhe nama kaleessa nama tokko lama duratti gooftaa ganutu al tokko nama hedduu duratti gooftaa dhugaa bahe nama 3,000 amansiise si fayyaanni kun dhufu namuma kaleessa sirrii hin taane namuma kaleessa dadhabeera jedhameef arrayyaani lafaa kaasu humni lafaa kaasu maqaa Yesuusin siifa dhufu har'i guyyaa keeti gooftaan maccaa si haarefseera akka haarofti amani maqaa Yesuus Kiristoos haaromsi si argateera waaqos na abbisu turtii gaarii